Assalaamu alaykum hordoftoota keenya. Gaafii hundi keessan koomentii jalatti gaafachaa jirtan arra deebii isaa qabannee dhufneeti jirra. Mee waa'ee gaafii namoonni yeroo baay'ee gaafatamanii haa dubbannu. Filaaviyoos kan sirna mootummaa guddaa isa kamii ture? Yoo ilma Musoloonii hin taane inni eenyu? Eenyummaa isaa inni dhugaa maali? Xiinxala keenya jidduu galeessa fakkeessinee qorannoo fi dhugaa dhokotaa erga argannee booda gaafii kanaaf deebii arganneeti jirra. Kana erga caalatti bartee booda seenaa guutuu ni hubatta. Akkuma hundi keessan beektan Filaaviyoos ajajaa guddaa ta'ee kan dhiyaate yoo ta'u booda irratti garuu ilma ajajaa guddaa Musoloonii ta'uu isaa ni mul'ate. Saaroos illee ni ajjeefame. Haa ta'u malee Filaaviyoos abbaa isaa haluu ba'ee Saaroos ajjeese. Haa ta'u malee ibsi Saaroos du'a isaa dura kennee iccitii kana keessatti iccitii biraatii uuma. Akka mul'ise beekamaadha. Eeyyee seeyfii Saaroos Filaaviyoos ajjeesuuf itti fayyadamuuf ture. Eenyummaa Filaaviyoos kan abbaa dhugaa Filaaviyoos waan ta'eef iccitii dhoksaatii keessa jira. Iccitii maaltu seeyfii san keessatti yookaan billoo keessatti dhokotee jira? Amma haa isiniif adda baafnu. Mallattoon billoo san irratti argamtu yoo sirriitti ilaalle warra jaarraa hedduuf Kirimiyaa keessa jiraatanii fi taataroota Kirimiyaa jedhamanidha. Mallattoo saba Muslimaa Turkiiti. Eeyyee Impaayera Osmaaniyaa waliin walitti dhufeenya gadi fagoo qabu. Walitti dhufeenya qaban turan. Dhugaa dubbachuuf isaan Turkii, Kibajaakii fi Mongoolota walitti makaman turan. Isaan sanyii jaarraa 13ffaa keessa Impaayera Mongool jalatti uumame turan. Isaan erga kuftee booda kan mul'atan yoo ta'u filmii Kurulus Osmaan Siiriyeesii keessatti akka Osmaan Bey gargaaruudhaaf akka dhufan ni mul'ata. Osmaan Bey waliin hariiroo kallattiin humna guddaa qabu turan. Eeyyee akkuma argitan kun alaabaa saba kanaa fi mallattoon kun seeyfii billoo Filaaviyoos wal fakkaatu qaba. Kun waan tokko ifaadha. Filaaviyoos jalqaba irratti inni nama Bizaantii osoo hin taane Muslima Turkii ture. Qostantaaniyaa keessatti guddina isaa muuxannoo adda ta'e ture. Dhimmicha turee fi ajajaa guddaa ta'e ture. Amma Filaaviyoos dhiirota rifeensa adii qaban yookiin harka Sheek Muusaatti ni kufa. Achi irraas Filaaviyoos eenyummaa isaa isa dhugaa ni barata. Asitti wanni tokko mirkanaa'aadha. Filaaviyoos Islaamummaa fudhachuuf jedha. Erga Islaamummaa seenee booda maqaa isaa maal akka ta'u dubbachuu ammallee dafee ni ta'a. Haa ta'u malee Orhaan Beetti baay'ee ni dhiyaata. Uummata keessatti ni lakkaa'ama. Yoo atillee deeggaraa Filaaviyoos taate yaada Filaaviyoos koomentii irratti barreessi. Viidiyoon haga ammatti daawwattan kun akka xiinxala keenyatti isinoo yaadni keessan maal fakkaata? Koomentii irratti nu barreessaa. Akkaataan nuti jenne kun odeeffannoolee garagaraa irraa akkasuma yaada keenyaan wal qabsiifnee kan isiniif hinnedha. Kanaaf isinoo maal jettu? Koomentii irratti barreessaa. Garuu akkuma jalqaba irratti jenne yaadni kun fudhatama akka qabaatu hin shakkisiisu. Saaroos yeroo ajjeesuuf deemu dhumarratti seeyfii sana itti kennee ture. Seeyfiin sun mallattoo qaba. Filaaviyoos mallattoo sana akkuma footoo kanarratti gartan baay'ee ejjee daawwachaa ture. Eenyu akkaan ta'ellee hin beeku jedheeni tureen Asfoorjaadhaan jechuudha. Asfoorjaallee yeroo sana ati abbaa feetillee yoo taate ajajaa kiyya guddaa taate jetteen isa tasgabbeessitee turte. Kanaafuu viidiyoon keenya kanarraa maal fakkaata? Laayik nu godhuu hin dagatina. Akkasuma warroonni haaroo taatan Ororii Kaddi Bakee sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana banuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Xiinxala keenya haga qabannee walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura.